Radio Simbirtuu. Waaqa gurraacha, waaqa Oromoo, waaqa bokkuu sibiilaa, waaqa shanangadaa, waaqa sagaltaman garbaa, waaqa dalgan booranaa, waaqa ciicoo gurraattii, waaqa siiqqiyaayyoo, nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u, handeeme nagaan haa galu, fayyaaf nagaa nuuf haa kennu, waan dhalatte haa guddatu, waan guddate haa buru, barri nagaa haa ta'u, bariin nagaa haa ta'u, gaarga nagaa haa ta'u, guddinni nagaa haa ta'u, galgalli nagaa haa ta'u, ganamni nagaa haa ta'u, handuule mirgaan haa galu. Torbee guutuu waan torbeef ta'u qopheeffannee torbee har'aa nagaa sanitti amnee waadaa gallee akkuma adda baane har'as kunoo qophii torbeetiin istuudiyoo keessa seenneerra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo Simbirtuuti. Raadiyoo Simbirtuu har'aa keessatti qophiilee idilee keenya hundayyuu qabna. Imalaa fi simboo akkasumas oduu. Kan dursu oduudha gara caaltuutti. An oduu kan isinitti himu Caaltuu Faantaati. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Kibbaa Caamsaa 25 bara 2014 halkan mooraalee waraanaa Itoophiyaa bakkoota adda addaa irratti tarkaanfii fudhate. Tarkaanfii fudhatame kanneen poolisoota mootummaa 18 caalan hojii ala ta'aniiru jedhe ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina Kibbaa. Waraanni bilisummaa Oromoo buufata poolisii Mooyaalee ganda duwwaa lamaa irratti tarkaanfii fudhateen qabeenya mootummaa irratti miidhaa geessiseera. Dabalataanis guyyuma kana ona mi'oo magaalaa Iddii Lolaa keessatti kan argamu buufata poolisii mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa fudhatameen waraana garii madeessee garii ajjeeseera jedha oduun nu gahe. Mootummaan Itoophiyaa reeffaa fi madoo waraana isaa battaluma sana ija uummataa jalaa dhokseera jedhama. Caamsaa 25 bara 2014 godina Beenishaangul Gumuz keessatti wal dhibdee waraana mootummaa Itoophiyaa lamaan gidduutti godhameen loltuun mootummaa Itoophiyaa tokko battalumatti yogguu ajjeefamu kaan ammoo madaahan. Lolli kun hoteela Siyyuun jedhamu keessatti akka tahees maddeen keenya asirraa gabaasaniiru. Loltoonni dhalootaa Tigree Pheexroos Tasfaayee, Biiniyaam Gabra-Masqalii fi Masfin Gabreetii loltuun dhalootaan Oromoo ta'e Moostaa Qaalii gidduutti walitti bu'insi dhalachuun lola kanaaf sababadha. Walitti bu'insi kunis wal tuffii irraa kan dhalatedha jedhe maddii Simbirtuu asirraa. Dhukaasa banameen loltuun Pheexroos Tasfaayee battalumatti du'eera. Namni yuunivarsiitii Amboo keessatti ilmaan Oromoo diinaaf saaxilee fi addeessaa jiru bira gahame. Barataan maqaan isaa Khaliifaa Huseen jedhamu dipaartimentii faarmaasii waggaa arfaffaa laftii dhaloota isaa Jimmaa yeroo ta'u, kaawunsiliingii barattootaa ta'uu humna tikaa mootummaa Itoophiyaa waliin deemuu ilmaan Oromoo badii tokko malee dooromii magaalaa keessa deemuun funaansisaa fi addeessaa akka jiru maddeen keenya Amboorraa nu gabaasan. Fincila amma Oromiyaa keessatti deemaa jiruun wal qabatee Oromoonni waajjira mootummaa keessa dalagan xiyyeeffannaa humnoota tikaa jala jiru. Waajjiroota adda addaa keessaa fincila barattootaa fi adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabu kan jedhaman dalagaarraa arihatamaa fi hidhamaa jiru. Haalli kun ammoo godina Shawaa dhiyaa fi Wallaggaatti hammaatee jira jedhu maddeen Simbirtuu godinoota kana keessaa. Sababa nageenyaaf hojjetootni maqaan isaanii hin dhahamne waajjira misoomaa fi maallaqaa Naqamteerraa fi arihamuu raadiyoo Simbirtuutti himan. Mootummaan Itoophiyaa Oromoota humna tikasaa keessa jiran dantaa adda addaa kennee uummata akka dadammaqsaniif gara bakka dhaloota isaaniitti bobbaasaa akka jiru beekama. Oromoonni mootummaaf basaatan kun maallaqa guddaa lafaa fi mana fudhachuun uummata keessa deemanii gaarummaa mootummaa namatti himaa jiru jedhan maddeen keenya Naqamteerraa. Mootummaan kana kan qindeeffate ammoo sababa uummatni bal'aan gaaffii barattootaa deeggaree jiruufidha. Yuunivarsiitiin Walqixxee gaafa Caamsaa 26 bara 2014 gubate. Akka maddeen keenya asirraatti yuunivarsiitichi kan gubate humnoota tikaa mootummaatiin. Haa ta'u garuu mootummaan ABO'tu jedhee odeessisaa jira. Balaa kanaan gamoon ciisaa barattootaa tokko akka jirutti barbadaa'eera. Miidhaan qabeenyaa fi namarra gahe hagisaa nu hin qaqqabne. Uummatni Sidaamaa mootummaa irratti fincila kaasuun dhagahame. Uummatni Sidaamaa fi dargaggoon Sidaamaa
ragaa bahuun dhageessifachuu feena jechuun mootummaa Itoophiyaa yommuu gaafatan deebiin isaan argatanis diddaa akka ta'e maddeen simbirtuu hawaasaatti argaman gabaasaniiru. Mootummaan didus gaaffiin keenya itti fufa jechuun godina Sidaamaa aanaalee fi manneen barnootaa keessatti fincilli diddaa gabrummaa eegalee jira. Mootummaan Itoophiyaas sodaa kanarraa kan ka'e yuunivarsiitii Hawaasaa fi Wandoo Gannat keessatti humnoota waraana isaa bobbaaseera. Uummatni Sidaamaa garuu fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa fi Sidaamaa keessatti haga bilisummaatti daran jabaatee itti fufa jechuun dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanumadha. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Sirba kanatti akka gammaddaan abdachaa amma gara qophii simbootti dabarra. Qophiin simboo akkuma torbee darbee har'as kutaa lama qaba. Kutaa tokkoffaasaa keessatti kan dhiyeessinu walaloodha.
Har'as gaazexeessaa Daani'el Gabramadin walaloo isinitti hima yookaan walaloo isinii walaleessa. Dhaggeeffadhaa. Walaloon kiyya tokko ji'a guyyaa fakkaatu jedha. Ji'a guyyaa fakkaatu. Ji'a goobana bayee kan guyyaa fakkaate karoora hojii qabaa yoo boruun bari'ee anoo boruun eegne karoora jijjiiree goobanni goobanee ifaan na badhaasee maal na badhaase adaana gowwoomse midhaan narraa gogee yaada ana hodee fichatti ka'ee fiigee haamtuu kiyya fuudhee adooladhee haaminuu quba firraa cire karoora isa boruu ji'atti dabarsee midhaan gogee gahe duubatti aansisee dogongora kiyya horii nyaachisiise adoo hujiin turtiin naaf ji'uma walakkaan badullee walakkaan calluma gaabbii maal godhanii garaan na raafamaa abbayyoon na gorsee ture kan dide anuma osoo ji'aatu adaanatti halkanuma kan biraammoo barataa jedha. Barataa sittuu doofummaa lolaa sittuu bor biyyaaf oola sittuu amma biyyaaf eela qalama qabattee qawwee dura dhaabattaa bulchiinsa jallaa ijjannoon falmitaa sobaaf hin jilbiiffattu dharaaf dhugaa beektaa doofummaaf malaammaltummaa ijjannoon falmitaa jaalala biyyaatiif mataa bowwaafatta seenaan sin dagatu yommuu si yaadata karra saaqaa qabsooti sochiin kee barataa. Kan biraa gaazexeessaa jetti. Gaazexeessaa sittuu ogeessa eelaa qubaa tana dhoosinu keessaa rakkoo hawaasaa baase achi keessaa imaanaa uummataa baattee halkaniif guyyaan kaattee argulleen hin dhiisu jettee fidulleen maal godha jettee kan keessa abidda dhalte dukkanaan qurxummii nyaatte beela ijaa quubsitee jirtaa gurra dheebuu baachee jirtaa boqqonnaa nagaatti dhaamtaa akka subbaa kaan hojjettaa lubbuu kee hunda wareegdaa ati biyya kee jaalattaa hiyyeessaaf sittuu afaanii dureessaaf suma dalleenni hojii kee kanaan beekanii abdiilleen sirra kaayanii yoo dhiituuf yoo bariiteeni dubbadhu hin callisinii yoo gannaa sittuu riqichaa yoo bonaa sittuu gaaddisaa yoo nyaataa sittuu nyaachisaa yoo bu'aa sittuu boochisaa afaan kee yoo saansanillee fuulaaf harkaan haasa'i callistee dhugaan dhossini qarruu aananii nyaatanii dhadhaaf cancala raasanii eessumaa dhadhaa baasanii kun hunduu yonsiifachiisaa kan kee ammoo an maal dabarsaa manni siif laguu hin jiru namni siif laguu hin jiru bakki siif laguu hin jiru namni hunduu qixa siif tiru dhugaa dabsuun si bira hin jiru siif kennu waaqayyo jiru.
siwala madega karanda bana bawada le saranam sega garanta de bawada shama shama bitu kasonsa shama shama alladami baka shama shama bitu tanopsaka shama shama shanawami maka shama shama bitu tanopsaka shama shama shanawami maka shama shama Amammoo kutaa lammaffaa qophii simboorra jirra. Qophii filannoo sirbaa. Qopheessitee kan isinii dhiyeessitu Caaltuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin simboo har'as torbee ishee eeggattee sirboota simboo asirratti yaaddee isin qabattee dhiyaatte. Sabni Oromoo yeroo dheeraadhaaf cunqurfamaa turuun isaa kan beekamudha. Ammallee cunqursaan hagas hin jedhamne uummata Oromoo irratti taasifamaa jira. Haa ta'u malee uummatni kun yeroo ammaa kanatti harka isaa irraa waa dhabus beelahus dheebotus meeshaa waraanaa of harkaa dhabus yeroo diinni shira adda addaatiin ilmoo isaa rasaasaaf godhutti sodaatee hin xaqqisne jabaatee tokko ta'ee diina isaa ofirraa deebisuuf tattaaffii cimaa taasisaa jira. Egaa kanumaaf jecha weellisaa Addisuu Karrayyuus akkana jechuun kan weellise. Ujummoo sadiimaa maalgoo sadiidaa asittuu waa dhalateera jedha. Gaaffii barattoota gaaffii uummataa gaaffii uummataa ijoollee kan uummata Oromooti. Ujummoo sadiimaa maalgoo sadiidaa asittuu waa dhalateera. 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 Ujummoo sadiimaa biyya kaakilee. Ujummoo sadiimaa gudditti finfinnee. Ujummoo sadiimaa dukaan keenya jennaan. Ujummoo sadiimaa keessan miti jennee. Ujummoo sadiimaa bakka yaadde ga'u. Ujummoo sadiimaa baaburaan kan fiddu. Ujummoo sadiimaa yeroo sitti mannu. Ujummoo sadiimaa silaan nu nageessu. Ujummoo sadiimaa eessa nu qubsiisu. Ujummoo sadiimaa keenyarraa nu dhiibdu. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. 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 Ujummoo sadiimaa banni Oromoo. Ujummoo sadiimaa bakkayyuu wal kaasa. Ujummoo sadiimaa gaaffiin ilmaan keenyaa. Ujummoo sadiimaa deebiinsaa rasaasa. Ujummoo sadiimaa har'a zakka galee. Ujummoo sadiimaa gocha suukanneessa. Ujummoo sadiimaa osoo jaana garuu. Ujummoo sadiimaa keetti nu jeessa. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. 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 Ujummoo sadiimaa humnaan qabaanattee. Ujummoo sadiimaa humna nutti fiddee. Ujummoo sadiimaa addunyaarra hin jirtu. Ujummoo sadiimaa gaaffiin deebii hin qabne. Ujummoo sadiimaa ujummoon hin bullu. Ujummoo sadiimaa afaan nu caccabsee. Ujummoo sadiimaa dhiiga Oromooti. Ujummoo sadiimaa yakkan taa'ee nyaatu. Ujummoo sadiimaa waraabu siirusee. Ujummoo sadiimaa dachiisee illee baatu. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. Kayin lollaa'ee booni. 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 Weellistuu Masarat Hundee egaa cancala nyaataa qabamuu didee fuula fardisaa egaa hedduu miidhagaa namatti tola allamallisaa jechuun weellisti. Weelluun ishee kun dhaamsa hedduu of keessaa qaba.
nyaadhu gara fira keessa galagaliidhaan dhiiree dubbiin waan barbaade yoo ta'eyyuu qomoo ofii akka namaa fayyuu keessattuu dhaloota ammaaf kan isheen haala weelluutiin dhaamsa ishee dabarfatte.
Dhaggeeffattoota keenya qophii sirbaa fi simboo kanumaan xumurra. Haa ta'u malee sagantaan keenya ammas itti fufa. Amma dabareen kan imalaati. Dassuun keessummaa qabatee isin eegaa jira. Garasumatti. Tole obbo Garumaa Waaqessaa pirezidantii liigii mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa duraan dursee galatoomaan jedha dhimma yeroo ammaa pilaanii qindoomina magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bahee ilaalchisee barattoonni Oromoo sadarkaa barumsaa adda addaa keessa jiran gaaffii kaasaniin lubbuu fi qabeenyarraa miidhaan gaheeraa jedhama. Jaarmiyaan keessanis deddeebistanii ibsa baasaa jirtu. Miidhaan gahee kun akkamitti ibsama yeroo ammaa kanatti keessattuu barattoota Oromoo waliin qabsiisee obbo Garumaa? Baay'ee singalateeffadhaa calaa kana naa kennu keessanii fi dhugumaraa lubbuu fi qabeenya baay'eetu miidhaa irra gahee jira yeroo ammaa kana waa'ee Finfinnee wajjin wal qabsiisee jechuudha. Irra caalaa garuu kan xiyyeeffachuu qabnu lubbuu irrattidha. Yoo lubbuun namaa jiraatu yookiin immoo namni jiraatedha qabeenyaan jiraatu jechuu barbaadeeni. Kanaaf walumaa galatti kan yaadamne ol yookiin immoo ta'uu danda'a jedhamee kan yaadamne olidhaan lubbuun darbaa jiru. Maaliif namoonni dhuguma lubbuun darbuu danda'a yoo jeequmsi dhuguma lubbuu dabarsuu danda'u uumamichaa garuu namaa kun jeequmsa miti. Jeequmsa otoo hin ta'in namni nagaan manaa bahee hiriira bahuu jechuun mirga isaaniitti dhimma ba'anii yookiin mirga mootummaan Itoophiyaa illee kennee jiru konstituushinii isaanii ka'ee jiruu fi biyyoota addunyaa han dhimma itti bahaa jiran yookiin immoo han dhimma kan sammuu isaanii keessa jiru ibsuuf yookiin immoo kan mufatan ibsachuu fi gadi ba'anii amma kana namni dhumaa jedhee namni yaadu hin jiru. Kanaaf lubbuun naannoo Finfinnee irra caalaa yoo Amboo keessatti bahee guddaadha. Maaliif guddaadha jennee ilaallumaa inni haala isaan ittiin ba'an wajjin wal qabsiisnee ture ilaaluu kan qabnu. Kanaaf mootummaan kun hanga kana hojjechuunsaa dhuguma hammam biyyattii sana keessatti dimokiraasiin yookiin immoo namuu mirga hin qabne kan agarsiisu ta'ee argameera jechuu barbaadeen. Lakkoofsi namoota du'anii beekamuu hin danda'ama guutuu Oromiyaatti fincila kanaa wal qabatee obbo Garumaa. Meeshaa maaliitiin immoo du'an laata warri du'an kun jechuun uleedhaan immoo reebbichaadhaan immoo dhagaadhaan immoo rasaasaan immoo akkamitti akka jaarmiyaan keessan qoratetti? Dhugumadha namoonni du'an beekuun taasumaa hin danda'amu. Maaliif namoonni baay'een bakka hin beekamnetti yookiin immoo iddoon argamnetti nama du'anii jiru. Maaliif kana jechuu barbaade namoonni amma du'anii jennee irraa dubbachaa jirullee bulanii bultii lama sadii bulanii namoota lafarraa yookiin immoo bosona keessaa yookiin immoo furaa adda addaa keessaa funaanaman waan ta'eefidha. Kanaaf hamma ammaatiin akka dookumentiitti kan qabannee jirru bakka adda addaati jechaan bakka adda addaatti hordoan namoota gara 70 kan du'an jennee dookumentii keenya irraa qabnu. Garuu irra caalaa harka lama irra caalaa baay'ata jenneetu amantii qabna. Maaliif
waan deemaa jiru walumaa galatti biyya keessa waan ta'eef kun tokkoffaa lammaffaa immoo bakka fagooti baadiyyaa keessa nama du'e namni gabaasu hin jiru odeeffannoo argachuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef kanaaf namni du'e kana caalaa harka 2-3 dabala jenneetu yaallaa jechaadha. Amma garuu amma dookumentira kan qabnu gara nama 70 kan qabnu. Akka bira geessanitti meeshaan ittiin ajjeefama maal laata? Inni baay'ee kan nama gaddisiisudha. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko abbaan duulaa walgahii Amboogeetti godhee waa'ee namoota du'an rasaasaan du'anii gaafatamumaa jira baay'ee nama dhugaa. Akka fakkeenyaatti madda walaabinoos madda walaabuu keessa namta kulkatee wayitu dheeraa jedhamee gaafatamnaani kana dhageenya nuti hannuti dhageenya nam suni fooqirra baheetu toolii gadi fiiguu jechaadha yookiin baqachaatu jiru kuffisee du'e malee an akkasiin jiru rasaasaan namni hin jiru kan jedhu ture dandeessu garuu kan nama dhibu namni du'e jedhamu suni sammuu isaa keessa fi morma isaa keessa rasaasaan rukutamee tura. Kanaaf namoonni du'an namoota bishaaniin yookiin immoo namoota uleetiin du'an osoo hin ta'iin namoota rasaasaan sammuu keessatti dhaamanii du'anidha. Akka fakkeenyaatti mucaan waggaa 13 gudaritti du'e sammuu isaa keessa mucaa xiqqoo rukutamee du'e namoonni nuti agarre hundumti isaanii kan du'an hamma agarreetti jechaadha. Amma footoo sana irratti amma agarreetti rasaasaanidha malee waan biraatiin akka hin taanedha argaa jirru. Kana jechuu barbaade egaa warra kana agarre malee warri uleeraan reebamanii du'anis jiraachuun ni malu hin jiran jechuu kooti. Amma akka soggaa jedhu wanti kun Oromoo irratti xiyyeeffatee deemuunsaa aggaammii uummata Oromoo lafarraa balleessuudhaaf jedhamuun yookaan jenoosaayid isa jedhamu irratti aggaamama yoo jechuun danda'ama mootummaan Oromoo irratti xiyyeeffannaa godhee keessattuu dhaloota ol guddatu irratti akka jechuun danda'ama. Ni danda'ama. Maaliif egaa walumaa guutuutti jenoosaayidii yookaan han jedhamu ajjeesuu qofaayyuu miti. Ajjeesuu qofaayyuu hin ta'in fixuuf lafarraa akkuma jette namoota tokko qomoo tokko yookiin immoo namoota amantii tokko qaban faana bu'anii fixuuf saganteeffachuun mataatti jenoosaayidii kun immoo amma nuyi tartiibaan keenya irra waggaa 6 asitti irra caalaayyuu barattoota Oromoo irratti kan ta'aa jiru waggaa 6 keessatti jechaadha tartiibaan keenyatu jirra. Kun kan nu agarsiisu inni wanni kuni wanta har'a uumamu ton ta'ini saganteeffamee kan deemu fakkaata. Irra caalaayyuu barattoota Oromoo irratti waan xiyyeeffatame fakkaata maaliif sagantaan keenya waggaa 6 keessatti kan agarsiisu ijoollonni achi qabamanii hidhamaa jiran yuunivarsiitii keessa jechuudha. Ijoollee sammuu qaban barmoota fixuu gahan funaananii hidhamaa jiru. Nammaa kun egaa isatti aanee dhufee jechaadha. Kanaaf akka jenoosaaydiitti ilaaluun ni danda'ama. Ragaaleen adda addaa jiru egaa sadarkaa sanan geessisuuf jecha ragaalee baay'eetu argamuu qabu. Garuu atrocitii against humanity han jedhan tokko jiru suni dhugumadha kan ta'edha. Atrocitii sana keessa jenoosaayidii kana jira. Inni lammaffaan immoo maaliif isaan irratti xiyyeeffatame inni jedhu maaliif ijoollee kana irratti xiyyeeffatame inni jedhu dhugumadha. Egereen Oromoo egereen uummata Oromoo akka doomu waan godhamaa deemu fakkaata. Kanaaf akka jenoosaaydiitti walumaa guutuutti illee fudhachuu baanne sana fakkaata garuu waan tokko guuttachuu qabna sana jenoosaayidii jechuuf. Mee gama hidhaatti immoo deebinu hidhaan amma bal'inaan deemaa jira jedhu hidhaan kun hagam takka bal'aadha jeequmsa kanaan wal qabate kan Oromoon hidhamaa jiru eessatti faa lakkoofsi hidhamee faa beekama akka jaarmiyaan keessan yookaan liigiin mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa qoratee bira ga'etti. Oromoon mana hidhaa keessa galee gumara Oromoon numti ala jirullee mana hidhaa keessa kan jirutti nama ilaalaa jiru maaliif ilaamee nam tokko dubbatee fayyaan ta'u jaanaan manaa bahee manatti hin deebi'u taanaan namumti dhuguma uummanni Oromoo hamma kanatti hidhamee reettee lakkoofsaan iyyuu kaa'uun yeroo nama dhibuudha yeroo ammaa kana jechuu barbaadeni amma immoo haala amma deemaa jiruutiin wal qabatee kan nu harka jiru gara nama 30 kan jiru jechaadha jeste lakkoofsa isaanii maqaan isaanii illee yoo dhibe asiitii ambootii fakkeenyaa fi gara 2500 hidhamaniiru amma mana hidhaa keessa jiran hafan baay'eetti hidhamanii ture gara 15,020 hidhamanii ture baay'een isaanii hiikamaniiru amma 2,500 akka keessa jiranitti dhaan hubachaa jiru maaliif akka hiikaman waan nu geenye jechaadha. Kanaaf walumaa galatti haalli Oromiyaa keessa yeroo ammaa deemaa jiru
baha amma dhiyaatti kaaba amma kibbaatti waan babal'ataa dhufee fi lakkoofsi namni hidhame amma kana jennee himuu hin dandeenyu. Namuu yeroo har'aa kan inni hammana isaatii bahee mana isaatti kan hin deemine kan baay'atu jechaadha. Warra ala oolee deebi'u mana isaatti deebi'u irra osoo hin ta'in namni baay'een hidhamaa jira ammayyuu jechaadha. Irra caalaayyuu egaa rukuttaan sun dhaabbatee yookiin akka jeequmsaa kana ijoolleenis hiriira dhaabanii amma yoo ammaa kana namni mana isaatii adamsamee fudhamaa jira. Ijoolleen yuunivarsiitiillee deebi'anii akka mooraa keessaa hin baane godhamaniiru. Isaan keessaa mooraa keessaa immoo halkan immoo doormiteerii isaanitti dhaqanii akka qabaa jiran nagaa jiru. Fakkeenyaaf mana Naqamtee hin gaddaan dhugee akka fakkeenyaatti fudhachuu hin danda'a. Ijoolleen barattoota yuunivarsiitii keessaa namoota baay'ee hidhamaniiru. Isaan keessaa amma gaafa 16 ijoollee 50 keessaa fuudhananii dhiira jechaadha. Bakka dhiyeessaan akka ga'anillee hin beekamu. Akka ilaalcha keenyaatti ijoolleen kun yookiin ajjeefamaniiru yookiin immoo darama hamaatti isaan irra gahaa jira jechaadha. Mooraa dubartiitii immoo dubartoonni itti hidhaman jecha mana hidhaa dubartii keessaa immoo dubartoota 13tu keessaa fo'amanii warra jiran keessaa jechaadha. Fuudhanii bahanii eessaan akka geessan ammaatti waan beekamu jiru kana harkaa qabaa jirra. Kanaaf kun naannoo Naqamtee qofaadha. Amboo keessatti hojjetamu gara karaa warroo hojjetamu Harommayaatti Dirreedawaatti kan hojjetamu immoo kana ol ta'uu danda'a. Kanaaf akkasittidha kan ilaalamuu qabu jechuudha. Bakki mana hidhaa ammoo amma manni hidhaa kun galatti yeroo ammaa kana uummanni Oromoo rakkina guddaarra akka jirudha hubachaa jiru. Manni hidhaa kun immoo mana hidhaa Qaallittii fa'aa yookaan seeruma qabeessa kan mootummaa fi fannoon diimaa addunyaa qaqqabuu danda'u moo eessatti hidhaman laata? Biyya Itoophiyaa keessatti manni hidhaa bifa sadiitu jira. Akka beekamutti jechaadha. Bifa sadii kan jennu poolis xaabaan mana hidhaati. Poolis xaabaan biyyaan biraatti iddootti namoonni wannoo isaanii kennanii gara mana darbanii kun tokkodha. Lammaffaan kun akkuma kaarchallee fa'aa. Sadaffaan immoo damee adda addaa kan qabu manni jireenyaa isaanii kaampiin isaanii mana hidhaati. Iddoo namni hin argamnetti iddoo baay'eetti hidhanii kun ragaa baay'eetu jira. Kanaaf namni mana hidhaa seeraatti hidhame baay'isee xiqqaadha yeroo ammaa kana. Iddoo jaalatanitti hidhuu danda'u. Kanaaf manni hidhaa Itoophiyaa keessaa kana jettee himuu hin dandeessu. Warri fannoo diimaa bira ga'uu kan danda'an bakka lama qofaadha amman beekuttani. Qaallittii fi maayikilaawii sana kan isaaniif yeroo baay'ee akka ilaalan godhamu. Karraa kan hafe hin beekanii akka jiranii jechuudha. Warri hidhaman kun immoo tajaajila seeraa argachaa jiru akka hagasiin quba qabdanitti. Inni gaaffiin guddaadha. Kun biyya seeraan bulutu kan godha. Biyya seeraan bulutu itoo dhuguma namoonni hidhaman mana seeraatti dhiyaatu ta'e immoo hidhamanii kan isaan hin hiisisnetti hidhamanii. Kanaaf mana seeraatti dhiyaachuu hin danda'anii hin dhiyeessani. Maaliif namni seera addunyaa irrattis haa ta'u seeruma mootummaa Itoophiyaan baafatee jiru irratti namni tokko hiriira bahuun mirga isaati. Yoollee yeroo tokko disobedience jedhan tokko jiru jecha ammaa jechuudha. Seeraatiin alatti godheeraa jedhama. Seeraatiin alatti godhee jechaadha yookiin immoo seera biyya sanaa biyyi sanaa ittiin bultu seera sana hin fudhu jedhe yookiin immoo kan hin godhin jedhamne godhee argamee jechuudha. Disobedience jechaan kun jechuudha. Yoollee namni kana hojjete hin du'u qabameetu mana seeraatti dhiyaataa jechaadha yoo seerri jiraate. Kanaaf namoonni kun nama nagaa karaarra deemee kana nu barbaachisaa kana gochuun nurraan godhina namoota jedhan nama seeraan ala hidhaniitu mana murteetti dhiyeessu jechuun waan fakkaatu miti waan hin fakkaatu. Kanaaf mana murteetti haa turuuti poolisiin illee isaanitti dhiyaate baay'ee isaanii kan isaan qorate xiqqoodha jechuu barbaadeen. Amma jaarmiyaan keessan jaarmiyaan liigii mirga dhala namaa gaafa Afrikaa dhimma kana ilaalchisee maal gochaa jira? Liigii mirga namoomaa gaafa Afrikaa haala kana ilaalchisee hanga isaa fi danda'e carraaqaa jira. Maaliif kan gochuu dandeenyu inni guddaan mootummaan Itoophiyaa har'a akka mootummaatti mootummoota addunyaa waltaanii keessatti miseensummaa qaba. Isa qofaa yoo ta'in kan nama dhibummoo mirga Human Rights Commission UN Human Rights Commission Council isaan keessatti mootummaan Itoophiyaa bakka wannoo qaba, teessoo qaba. Human Rights Council sana keessa biyyoota 47 jira. 47 keessa Itoophiyaan tokkodha jechuu barbaade. Ulaagaan sun maal jechaadha? Nama achi keessatti filatamuu fi durumaan waggaa filatanii biyya mirga uummata isaa eegee fi biyya
biyya mirga uummata alaa yookiin immoo biyyoota alaa to'achuu kan danda'u jechaadha. Promotion and protection of human rights jedhu. Kanaaf mootummaan kun waa'ee mirga namummaa biyyaan biraatu waa isa biyya isaa keessayyuu eegaa hin jiru. Kanaaf kana faarratti isa qabaa jirra jechaadha. Dhaabni Human Rights League of the Horn of Africa kun UN biratti beekumsa qaba, beekamee jira. Kanaaf qabxiilee isaan hojjechaa jiran tokko lama sadii jennee keenya amma dhiyeessuuf deemaa jirra. Kan duras dhiyeessineerras ammas dhiyeessinee akka balaaleffatamu goonaa jechaadha. Kun waan isaan hafu miti. Garuu wanti godhamuu jiru maani tartiibumaani mootummoota addunyaa waltaanii qofaa yoo ta'in mootummaa kana deeggaraa jiranillee beeksisaa jirra jechaadha. Kanaaf caammannuu danda'ametti carraaqaa jirra waan kana saaxila baasuuf. Warra gita keessan warra waliin wal cinaa dalagdan warra hojiin keessa wal fakkaatu faana quba wal qabsiisuu kan akka Human Rights Watch fa'aa Amnesty International fa'aa faana hidhata qabdu kanarratti. Gaaffii gaariidha. Human Rights League of the Horn of Africa jalqabu irraa kaasee kan hojjechaa jiru Human Rights Watch fi Amnesty International OSG ni jira. Oromiyaa Support Group kan jiru. Kanaaf isa waliin hammanuu danda'ametti hojjechaa jirra. Quba wal qabnaa wal gargaaree waliin hojjechaa jirra. Wanti ejjennoo nuti illee fudhachaa jirru amma wal gahiitu jira gara fuulduraatti waliin deemnu. Fudhachaa jirru ejjennoo mootummaa kanarratti kan wal fakkaatudha. Maaliif dhugumadha waan kun jette tun ta'ini qabatamaatti kan ta'aa jirudha. Ammaan riipoortii barreessaa jiru riipoortii sana keessatti kan isaan jedhanillee kaafiin jira jechuudha. Isaanis immoo kan keenya kaa'aa jiru. Maal waa wal fakkaatu jechuun dhuguma waanta jiru waan ta'eef kan irratti wal gargaaraa jirra. Mootummaan Itoophiyaa garuu kamiyyuu fudhata dhabsiisa yeroo hunda dhaabbolee kanaa hunduma isaanii fudhata dhabsiisa. Garuu dhaabboleen kun biyya addunyaa biratti mootummoota waltaanii kana biratti illee fudhatama waan qabanii fi hanga danda'ametti karaa sana dhiibbaan irratti godhamu irratti carraaqaa jirra jechuudha. Amma yeroo baay'ee biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti namoonni yakkoota adda addaa raawwatan biyya alaa kanatti keessattuu Ameerikaa fi Kanaadaatti hirkannoo siyaasaa wayita gaafatan baay'een isaanii kan biyyatti yakka raawwataniiru jedhaman irratti hin ka'u yookaan irratti dhiyaatee mootummaan sun akka isaan gaafatuun taasifamu. Yoo adda durummaadhaan beekama ta'e namni amma moofichisiise kun tarii yoo biyya Ameerikaa fa'aa Kanaadaa fa'aa Awustiraaliyaa fa'aa Awurooppaa fa'aa dhufee gaafate boru Oromoota biyya alaa jiran irraa maaltu eegama kana laalchisee dhimma kana laalchisee akkam ta'uu godhu Oromoon maal gochuu qaban? Oromoo qofaayyuu miti. Oromoo qofaa yeroo ton ta'e namoota nageenyaa fi waa'ee mirgaa hordofaa jiran irraa waan eegamudha kun. Oromoon immoo adda duree ta'uu qabu. Maaliif Oromoota isaaniin biyya aree isaan faana dhufee isa wajjin jiraata taanaani dhuguma rakkina guddaa qabnaa jechaadha. Maaliif nuyi nama biyya nu aree yookiin immoo Oromoos haa ta'u eenyuyyuu haa ta'u biyya aree hordofee biyya isaan keessa qubatan bira dhaqee jiraachuu jechuuni egaa of dagatanii jechuudha. Kana ta'uun ta'in isa sana dhiisne isa warra biyyatti hafe uummata biyyatti hafe irratti rakkina raawwatamaa jiru rakkina dalagamaa jiruuf illee falamuu qabu. Kanaaf isa kana dhugumadha inni jette kuni Oromoota biyya alaa jiran irraa maaltu eegamaa ta'uun ta'in atattamaani nama akkasii jira taanaan namoonni akkasii jiru taanaani qoratamanii seeratti kan hin dhiyaanneef hin jiru. Kanas immoo eenyutu gochuu danda'a isin jettee ati gaafattu Human Rights League illee gochuu danda'a karaa isa kan argannu dhuguma ragaa akkasii arganneedha. Kanaan namoonni immoo irra caalaayu namoonni rakkinni isaan irra ga'e yookiin immoo biyya keessaa namoota bifa adda addaa namoota ba'anii namoonni rakkina guddaa irra ga'ee bahan jiru. Namni isaan irraan ga'e isaan bira jira taanaan yookiin immoo isaan bira iyyuu haafu isaan Ameerikaa ga'ee jiraatan Awurooppaatti galee ta'an namichi kuni holuu galtummaa gaafate jechuudha. Hordofanii seeratti dhiyeessuu qabu. Kanan godhan taanaani mootummaa humti biyyi isaa namichi jiraatu sunillee isaan gaafachuu danda'a. Maal jechuu barbaadeen namni yakka hojjete uummata irratti yookiin immoo mirga namaa irratti namni yakka hojjete biyya mirgi jiru keessa jiraachuu hin danda'u tasa. Mana murteetti dhiyaachuu qaba. Kanaafin akkasii jira taanaan ammayyuu taanaan namoonni hordofanii waan akkasii dhaabuma naan irraa hojjechaa jiru. Kanaafillee yoo dhaamsa nuu kennan yookiin immoo yoo gurra nu buusan waan akkasii waa hin hordofneef hin jiru jechuu barbaadeen. Tole obbo Gaarumaa Waaqessaa pirezidantii liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa xumura irratti ergaa yoo qabaattan carraa isinii kenna.
Galatoom ergaalaatti koon qabaa maalee fi ammayyuu kan gochuu qabnu tokkotu jira biyya keessa haalli jiru haala hamaadha. Irra caalaayyuu Oromoon han ilaaludha kun Oromoota biyya alaa jiran kan ilaaludha. Kanaaf calmeenni teenyee abdeeffachaa yookiin immoo ijoolleen sun dhumanii yeroo har'aa uummanni Oromoo dhuguma dubbachuu fi haala hamaa keessa jira. Ijoolleen Oromoo qaroon ijoolleen boruu yookiin immoo hegeree Oromoo deemsisu yookiin immoo farkaa qabaachuu danda'u jedhamanii itti amanamaa jiran dhabamsiifamaa jiru karaa adda addaa. Mootummaan kun kan inni haasa'u biyya alaatti kan haasa'u biraadhaa biyya keessatti immoo achi deebi'ee kan hojjechaa jiru sagantaan isaa addadha. Kanaaf uummanni Oromoo irra caalaa biyya alaa jiru kana hubatanii wal ta'anii jecha wal qindeessanii bakka adda addaatti qindeessuu danda'u karaa adda addaa wal qindeessuu danda'u hojii mootummaa kana saaxiluu qabu kun dirqama kanan ta'u taanaan kanan goonu taanaan egereen Oromoo badaa jira ijoolleen Oromoo dhumaa jiru booda kan itti gaafatamu unudha yookiin warra ala jiru kana jechuudha maaliif biyya keessatti rakkinni too jiru uummanni Oromoo uummanni kamiyyuu too dhumaa jiru mootummaan sun ta'u fixaa jiru caljenna taanaani mootummaa sana deeggaraa jirra jechaadha mootummaa sana cinaa dhaabbanneetu uummata sana fixaa jirra jechaadha biyyi keessa jiru biyya mirgi uummataa kabajamedha dubbachuu dandeenya barreessuu dandeenya mana murteellee dhannee jara kana yakkuu dandeenya iddoo isaan hin jirretti ituma biyya keessa jiranii mootummaa Itoophiyaa asitti kana murteetti dhiyeessuun ni danda'ama. Kanaaf uummanni irra caalaayyuu biyya alaa jiru dubbachuu dandeenyu dubbachuuf mirgatti qabnu dubbachuuf dandeettiitti qabnu wal taanee karaa adda addaa wal dhufnee wal qunnamnee waan kanarratti marannee akka dhaabbatu qofaayyuu osoo hin ta'iin akka dhabamsiifamu gochuun dirqama keenyadha jedhee dhaamsa dabarsadha. Tole ammas irra deebi'een pirezidantii liigii mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Gaarumaa Waaqessaa baay'ee galatuma fayyaa ta'a nagaatti. Isinis baay'ee galatooma hojiin keessan hojii nama boonsudha itti cimaa itti fufa galatooma. Osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte rafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Mati facase alati bakachu karanu bebe akayata tahu tume galasa dabe wanyatu karanu bebe akayata tahu tume galasa dabe wanyatu. Osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte rafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Afaan koomee jettee gaafatti immoo nabbaa malee yoon guddatti har'aa booruu dhufa jettee sossofti abdiin murannee dhufa saa'eeti boora garaan addaa seeni maani wareeree mataan hiraara jiruuni boora garaan addaa seeni maani wareeree mataan hiraara jiruuni.
galaana afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensa ta'ee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree halagaan irraa jiraata dhagaa balatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti dhagaa balatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Nagaa kun gaafachuun sagantaa keenya har'a kan eegalle tokko lama jennee kan nu hafe nagaa walitti dhaabuu qofa. Kanaaf warri nu caqasaa turtan marti keessanuu horaa bulaa jenna. Kan isin waliin turre Dassuu Duulaa fi anis Caaltuu Faantaati. Waan nu caqasaniif sirba kanaan nagaa jenneera.
suma 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 suma.